Ashama kan jirtu hordoftoonni caaliitu bakka jirtanitti nagaa waaqaasni haa ta'u jecha warreen chaanaala koo faaraataa tan subscribe gochuun maatii ta'a warreen kaan like share comment gochuun dagatina egaa akkuma duree irratti argitan waggaa ja'a hojjedhee qarshii 60 qofan qaba maatiin koo singalinnaan jedhanii maalaaf wayyaanu jetti dhalattuu naannoo walqixxeetamaaf kan hin argamu Dubaay keessatti waggoota ja'aaf biyya Dubaay keessa jiraadheera hojjedheera umurii ijoollummaa koos biyya kanatti xumureera garuu amma kana yeroon hojjedhutti ani maatii harka qal'eessa keessaa kan hin bahe abbaan koo ijoollummaatti kan nurraa du'e haati keenya immoo bu'aa bahii hedduu keessa dabarsaa kan nu guddisaa dhufte obboleewwan hedduu waan hin qabuuf armee koo sana gargaaraa isaan guddisaa kaan isaanis barsiisaa as qaqqabneerra garuu hamma humni koo hedduu na dadhabee umurii koo ijoollummaas biyya ormaatti fixaan jira maallaqni ani kan kooti jedhee akkaawuntii koo irratti qabu qarshii 60 qofa haa ta'u sumaanuu galeen biyya kootti socho'a dadhabee nan gala jedhee tikeettii muradhee maatii kootti bilbilee nan dhufa yeroon jedhuunitti hin dhufini achuma taa'e hojjedhu yoo xiqqaate hanga umuriin kee waggaa 28 guututti biyyuma sana keessa taa'ii hojjedhu naan jedhanii anis tikeetti muradhellee nan gube garuu keessi koo obsa dhabeera gaddeera yeroon biyya ormaatii biyya kootti maatii koottiin baqadha jedhee ani ka'utti maatiin koo kun koottu nu faana taa'e akkatti jiraannutti jiraadhu naan jechuu dhiisanii umurii kee ammanaa jedhanii daangessanii biyya ormaana ol kaa'uun isaanii hedduu na gaddisiise yaa hiriyoota koo isin maallaan jettu yaada akkamii naa qooddu galumoo umurii koo kana biyya ormaatti fixu nuun jetti egaa hedduun keenya umurii keenya biyya ormaattis fixneerra warreen bu'aa buufnes jiraachuu dandeenya warreen immoo umuriin keenya akkasumatti nurkaa dhumes jiraachuu dandeenya akka nama tokkootti yaada mataa kootii tokko qoodeefiira isinis immoo akka nama birootti akka ofii keessanii taatanii akka yaaddanitti yaada mucayyoo kanaaf qoodaan isiniin jechuun barbaada egaa biyya ormaa keessatti wantoonni garaagaraa nama qunnamu jireenya ofii keessattis bu'aa bahii hedduu nama qunnamaa bu'aa bahii sana gaa obsaaf kadhannaadhaan waaqayyo keessa nu haa dabarsu garuu yeroo akkas dadhabnee biyya ormaatti waa meeqa rukutamnee maatii keenyarraa isa abdii dhabnu hedduu nama gaddisiisa hedduu abdii nama kutachiisa haa ta'u gaa dabarsinee of hin kenninu jajjabina nuuf haa kennu waaqayyo jechuudha barbaadanis isinis yaada mataa keessanii mucayyoo kanaa naa qooda